Gari sagantaa kiyya seen sa'aatiin qabu guyyaan jimaata inshallah. Oduu gammachiistu qofa waan qabuuf dhufe jumbaadha guyyaan inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Warri salaam alaikum ittan wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Warri ana dhufe ittan ana warri welcome bagana gaan dhuftan mee sagaleen kee dhagama takka facaasaa dur. Sagaleen kee gaarii yoo dhagame takka facaasaa inshallah. Yoo sagaleen kee bareeddu taate takka garuu saul. Dafa sagalee takka arguutti hin jiru takka ol daddarbame yoo takka facaastanii takka mul'atte inshallah itti seenaa inshallah. Alibaba qofatu argee okay abdo hin dhagama okay mashallah hin dhagama haqa egaa salaamtaa kiyyattaan sun haqa yoo fa abboodha hin dagatina inshallah amaana isin dhaammadha itti aan sun akkas ummata Filisxeemii nageenya akka bakka hundattuu biyya hundattuu bu'u inshallah warra gartanii ambaasaadaroota nagahataa nagaa faarsaa nagaa kadhaa rabbiin biyateen nagahaa godhu rakkoo jirtu hunda rabbiin gartanii biyateen irraa furu gaari qaqaale bareedduu ilmaan Oromoo baay'ee gammaddan oduu gammachiistu qabadhee isin dhufi baga nagaan jiraatanillee baay'ee gammaddanillee meeshaan misli garsiisu kun meeshaa haarawaa Itoophiyaan hidhatte barri 2017 diina keenya guyyaa irraa mataa keessa gacafaqaa jira jechuudha barri Itoophiyaadhaa 2017 jedhan Itoophiyaa mataa ol qabachiisee diinota keenya rifachiisu jira. Bineensi isin gartan kun bineensa Itoophiyaan hidhatte jechuudha. Bineensa kun malee waan biraa miti. Iraan irraa meeshaa Itoophiyaan hidhatte inshallah gabaabsee irraa isin tuqa. Baga gammaddanii abbichuun umrii nuu dheeradhu jennaani. Ammallee baga kana agartuun meeshaan kun meeshaa isin argaa jirtan meeshaa Itoophiyaan hidhatte. Maashaallah. Gaarii qaqqaalee bareedduu ilmaan Oromoodha. Baga jiraatanii baga rabbiin nagaa waliin nu fide. Baga rabbiin nagaa waliin nu deebise. Baga rabbiin nu gammachiisellee. Qaqqaalee bareedduu ilmaan Oromoodha. Addas Itoophiyaan alhamdulillahi rabbil alamin Iraan irraa meeshaa addunyaan sodaattu meeshaa guddaa Itoophiyaa miti biyya guddatte sila warra nu caalu biyya gartee teknooloojiin fagaatte qofti hidhattu Itoophiyaan hidhattee jirti maqaan misaa'ila kanaallee isin ajaa'ibsiisaa kan irraa hidhatame eenyurraayi Iraan irraa jechuudha. Iraan irraa imnati yookaan amanama maqaan isaa jechuudha amanamaan rabbii amanama maqaan isaa yookaan ammoo Baavaara janiin jechuudha Baavaara. Maqaan isaa jechuudha hiikkaan isaa faa warraa yoo deebisan amanama yookaan ammoo amanama akkasuma jechuun ka waan erganiif dalagu jechuu gabaabdumatti inshallah yoo jechi kun rabbii wal dhabsiisin beeynu sorry alaa kulli haali maqaan isaa imnat yookaan ammoo amanama maqaan isaa Baavaara misaa'ila jedhu misaa'ila akka malee kaahadha ta dur daran jechuu meeshaalee duraan himnu caala Ijiptiini rifachiise siisii bakka jiru follaalee jechuun waan kana yoo dhagaye Itoophiyaan hidhatte jechuudha. Meeshaan kun misaa'ila guddaadha. Misaa'ila fagoo deemu misaa'ila sirraa yoo gartanii yeroo darbatan takkattiin guututti akka warri Israa'el yeroo biyya namaa dha'u baanu takkattiidhaan daaraa godhu yookaan ammoo lafaa wal fakkeessu jechuudha. Sakandii keessatti kashaffisa isaarraa dhaqee waan barbaade dalaguu danda'u ka yeroo takkatti diinota isaa bakka 100 jiran argu ka yeroo takka bakka 6 yeroo takka dhahuu danda'u akkasuma kiiloomeetiroota hedduu deemuu fi dandeettii guddaa qabuuf misaa'ila walumaa galatti inshallah buleewwan tiyyakaa hiikaaf dandeettii isaa bal'inaa inshallah yeroo arganne yeroo biraa akka isinii himnu kana guutuu inshallah isinii qopheessee isinii hima warri baruu barbaadan yoo jiraatan yookaan websaayitii gubbaa yoo seentan gartanii argachuu dandeettanii abbichuun hin danda'amne diinota keenya gartee mataa lafa laalchise akka isaan gartee bakka jiranitti ufollaalan godhe jechuudha. Meeshaan kun meeshaa Ijipti ofirraa meeshaa ofii waan biyya namaatti guuraa jirtullee guurattee akka isin gara ganda deebitu godhu jechuudha. Kana qofaan Ijipti qofaan biyyoonni guddatan ol jedhanii akka Itoophiyaan laallee godha jechuudha. Biyyoonni guddatan ol jedhanii akka Itoophiyaan laallee godha jechuudha. Buleewwan wanni biyyi guddate waa dhoorkuun meeshaa guddate teknooloojiidhaan jechuudha. Waan biraati mituun teknooloojii ufiin diina ofirraa dhoorkuu danda'u, diina fagootti arguu danda'u, diina itti dhufe jabinni walii galatti jechuudha. Kanaadha alhamdulillahi. Abbichuun hin danda'amne meeshaa guddaa Iraan irraa jechuudha biyya Iraan irraa ka Iraan wajjin waa hedduu dalagamaa jira waa hedduu dalagamaa illee ture wanni kun icciitiidhaan qabamaa ture maaliif biyyi Iraan meeshaan akka irraan bitamne qoqqobbiin hedduu namarra waan kaamuuf waan kan addunyaallee yoo dhageetti Itoophiyaan akka irraan binne qoqqobbii warra waan keetuuf hin bitin waan jettee addunyaan dhoorkuu dandeettuuf abbichuun abbaan malaa lafa jala waa hundaa fixe meeshaa hagana ga'u kana gartanii ka isin arguu jirtan kana kartee misaa'ila lafa dheeraa deemu biyya Iraan irraa jechuudha bitamee galee harka Itoophiyaa seenee jira Itoophiyaan hidhattee hidhachuu qofaa miti bobbaasaa jirti jechuudha. Baga gammaddanii oduu gammachiisaadha wanni biyya teenya keessa deemaa jiru hedduu addunyaallee ajaa'ibsiise
nu qofaa miti jechuudha. Warra biyya kee jiru miti addunyaa biyyoota guddatan dinqisiise jechuudha. Akkamitti sadarkaa kana geette Itoophiyaan kan jedhu hirriba dhoorkee jira. Waa takka karaa kana isinii barbaada. Meeshaan hidhanni kun akkasuma diina nu bitaa waqbaadha. Akkasumatti diina nutti bitaa maaliif qabuu qabna biyya tana kan jedhu wanni hedduun deemaa jirti. Ijiptii ofii kaatee deemutti hin jirtu. Duuba dhiirti jirti jechuudha. Irra deebi'ee isinii hima kana yeroo tokko gabbaasee isinii muu deema waan kana jechuudha. So kanaaf haa ta'u ammoo aabbichuu wani dalagaa jiran biyyi feetee dhuftu abbaan fedhee dhufu wanni dalagawwama lama jechuudha. Sidduulanii si dhawu keessaa ijaaranii si cabsu haganuma jechuudha. Lamaan bitaan sidduulanii si cabsu keessaa nama si ijaaranii nama mormitoota jechuudha. Bitamaa keetiin sirratti dalaganii yookaan lola fincila sirra kaasanii yookaan mata duree kan kee yookaan hayyu duree kan kee ajjeesanii namoota ni qabdati jedhu kanniin si keessaa dhabamsiisanii walitti oofanii biyya san jeequmsa godhanii eegartee si dhabamsiisu jechuudha. Kana lachuun danda'an inshallah biiznillaahi ta'ala lachuun danda'an namni Itoophiyaa tuqe in salphata jechuudha. Nabi Rabbi salaatu wasalaam in tuqinaa Itoophiyaa yoo isin tuqxe malee eekaa namu ufittisuun mirga laal kun gartee Nabi Rabbi jettu salaatu wasalaam namni yoo sitti ofirratti sun mirga keeti garuu in tuqinaa galee hin tuqinaa Itoophiyaa yoo isin tuqxe malee. Kanaaf namni dhufee Itoophiyaa tuqee hunduu salphachuu jira jechuudha. Kanaaf baga gammaddanii oduu akka malee gammachiisaati inshallah boru bal'inaa irraa dubbanna. Meeshaan isinii himu jirru kun Raashaa irraa kan hidhatamaa jiru, Chaayinaa irraa kan hidhatamaa jiru, Iraan illee hadha isinii gabbaafni jechuudha. Eegaa biyyoonni hadha Itoophiyaa hidhachiisaa jirtu biyyoota teknooloojiidhaan sadarkaa guddaa gaaniif addunyaa wal dorgomaa jiranii jechuudha. Gartanii biyyoonni kunniin biyya guddatanii kanaaf maqaan isaa Bavaara afaan warraatti na fakkaatee wanni kun I think afaan Arabiitii miti. Bavaara hiikana isaa ammoo amanama jechuudha. Kan waan erge bakkaan gahu damage godhu daaraa godhu tiksuu danda'u si eegu jechuudha. Rabbi gaditti kan waan hunda diina keellee gara dhibbarraa yeroo tokko jechuudha. Waan dhibba bakka dhibbarraa waan dhufu eeguu fi gartee sirraa ittisuu danda'u jechuudha. Akkasuma yeroo takkatti tankaarfii jaha yeroo takka diina kan kee bakka jahatti barbadeessuu kan danda'u yeroo takka jechuudha. Darbannaa yeroo takkaatiin akkasuma waan bal'aa hedduu inni qabaa kiiloomeetira ganni deemu maal kanneen gartee hojii isaa guutuu raadara hojiin akka dalagu xiyyaara hojii akka dalagu meeshaa akka mooliin dalagaa bal'inaa yeroo biraa inshallah bal'inaan isinii qabadhee dhufa Rabbi biraa taate wani biraa yoo fudhachuu baatte kanaaf baga gammaddanii meeshaan kun ammallee Itoophiyaa jechuudha humna isii jabeessuudhaan daranuu akka namuu ol jedhee illee laalle waa'ee Itoophiyaallee akka hin dubbanne kan godhuuf haga biyya guddatteen baatutti lolaan Itoophiyaa gamuun warri gartee biyyoota akkasii Itoophiyaa akka hafnee naannoo san naannoo jeequmsaa goone Itoophiyaa nagaa dhoorgina jedhu hundinuu kan abdii kutachiisu ta'ee jechuudha. Maaliif harka gahee jira osoo harka hin gahin meeshaa kana addunyaan hin dhiiftutti dhumatti malee. Meeshaa akkana akka Itoophiyaan bittutti illee dhiisan hattaa yoo bitame kan galli godhanii dhoorgan jechuudha. Garuu abbaan malaa waa hunda fixee ka'ee gabbaasaa jechuudha. Eega inni waa hunda dalagee fuudhee gartee balbala eegee inni gadi baase namuu argaa jechuudha. Eegasii iyya namuu gaggaba qalaa'oo. Kolkollee janshaamini biroo jechuudha. Kanaaf baga gammaddanii kun kana jechuudha. Kun waraanni Somaaleedha akkuma dhagayaa jirtanitti hirriba dhabne jedhee boo'u jira jechuudha. Mootummaan Somaalee waraanni Somaaleedha warri gartee Itoophiyaa dura dhaabbanna jedhe hirriba dhabne maali jedhanii gaafannaan xiyyaarri Itoophiyaadha gartee hirriba nu dhoorkee sodaa jechuudha. Itoophiyaan gaafa gartee waraana xiqqaa qabdu gaafa dargisanii beektanii waraana guddaa Somaaleen qabdu xiyyaara meeqa qabdu Itoophiyaan xiyyaara 5 qabdi waan kana bal'inaan qabadhee isinii dhufa. Itoophiyaan xiyyaara xiqqaa saniin xiyyaara Somaalee guutuu isaarraa fixxee waraana isaanii fixxee ariitee Zihaad Baarreen tola wuxuu jedheen jechuudha gartee. Sele daba baa dhumtanii daaraan goote Itoophiyaan nu balleessite daba akka achiidheetu maqda shoggalanii jechuudha sanii galee xiyyaara 5 qabdi Itoophiyaan gaafas. Somaalee irraa xiqqaate gara 20 yoo xiyyaara irraa fixanii paayiltoota isaanii ufii oli buute. Somaalee irraa xiqqaate gara 20 yoo xiyyaara irraa fixanii paayiltoota isaanii ufii oli buute muddamtee paayiltoonni Somaalee yeroo san. Ufii xiyyaara Itoophiyaa agartee paayiltoonni 2 ufii oli buutee gubattee jechuudha. Sigalee sadarkaa san geette kan guban malee. Kanaafuu qaqqaalii bareedduu ilmaan Oromoo hirriba dhabne hirribni jiru jechuudha gartee. Maaliif rifatee lafaa kaan? Diqqoo gachiifnaan Itoophiyaan dhufte gurra bayaa xiyyaara Itoophiyaa miigii Itoophiyaa arganii jechuudha gartee. Itoophiyaan gaafa xiyyaara hin qabne waraana hin qabne akkas nu goote akka akkana meeshaa hidhattee fi akkana leenjitee fi abbaan biyyaa ilmi Oromoo ilmi abbaa gadaa ka addunyaa gartee akkanatti sossoosu kuni akkam nu godhaa hirriba dhabanii jechuudha gartee. Kanaaf wanni xiyyaara Itoophiyaadha Somaalii keessatti dalagaa jiru hedduu kun waan warroonni gartee afaan Somaalee dhageettanii fi sooshaal miidiyaa hordoftanii argitanii dhugatti bara waan jedhame ifatti hidhame. Waan waraanni isaanii ifatti jedhu waraanni Somaaleedha jechuudha. Hirriba dhabne maal xiyyaara Itoophiyaatiif kana dhiira ta'uun. Namni garii Itoophiyaan marfamtee jedha hin marfamne Itoophiyaan namni marsuullee hin jiru marsuullee hin danda'an.
waa isinii hima takkatti dhiifama isinitti hin dheeradhu guyyaan jimaata deemu deema wanni isinii jechuu barbaadu laala Ijipti harka nabiraatiin ibidda qabachuu barbaaddi malee karaan dhuftee loltuun hin jiru yoo Eertiraa keessaan dhufte biyya lama keessa dabarti Suudaanii fi Eertiraa mataa isiiti yoo karaa Somaaleetiin dhufte laal lafa gisiin martee dhuftu yookaan bahararra dhufti yookaan Suudaan keessa baatee Jibuutii keessa Eertiraa keessa Jibuutii akkasii lafa keessa baatee dhufti inumaa waan gartee yaadamu miti agni rakkoon Ijipti Itoophiyaa irraan geettu harka dhibbarraa tokko lolli siin lolla yoo bante jechuudha tokkoffaa beezii irraa loltuun qabdu fagu waan walii as dhiyaatu miti inni lammata osoo dandeettee dhuftee lolteeyyuu namuu ni beeka waraana Ijipti jechuudha namuu addunyaa beeka kana eenyu akka ta'an osoo ittiin dhukaafne dheessanii galanii jechuudha osoo ittiin dhukaasin dheessee akka galu ni beekan kana qawwee namaa kenneetu magala gaafa dheengadda Suudaan keessa dhiyoomtara waan milishaan goote gartan warwaachistee lafarra ooftee jechuudha waraana isaanii ka Itoophiyaan dhaa'uu dhufan achitti gaafa ofii ol dhabe waraanni Suudaanii ni boochisee jechuudha social media kana gubbaa deemaa jira laaluu dandeettan jechuudha isin galee kanarraa ka'e gartanii waraan Itoophiyaa namni gariin marfamtee akkana gara noo yaaliin godha marfame yaada Ijipti marsite akka ofitti eessatti Somaaliin kun taboo jirtu sana jechuudha waraanni Somaalee kan boo'u jira meeshaan Ijipti irraa seene Somaalee sodaa guddaa itti fide boo'u jiran maaliin maqaa kana Itoophiyaan nu dhoofti meeshaa kan nurraa fuudhuudhaaf nu fixan meeshaa kana ammoo ammallee Alshabaab fa'aan nurraa fudhataa firriban qaban badii qara hundattuu bara namni Itoophiyaa tuqe nagaan qabu kanaa miti oduu biraa isinii mochuu Itoophiyaan zeeliyaa airportii buufata dooniidha maqaa gaazaatiif jecha gaaza achiin galchattee gabbaatee fayyadamuu deemta abbichuun taphadhooti maaliif gaazni qaala'ee akka dandanii kaawwanni Itoophiyaa irra dalagamaa jiru taphaa miti bara balbalatti cufanii namuu gara asii achiin biyya tana gartee mataa ganu garagalchuudhaan wanni dalagamaa hin jirre xiqqee miti garuu leencichi maal jedhe amma wanni amma deemu jiru buufata gartee hojii eegalchiifnaa jedhe leencichi Oromoodha kolkolle jedhe shaameen mee jechuun jirti Eertiraa Somaalee fi Ijiptillee leencichi waan qopheesse amma miigiin naannoo san bahee maaliif dhufe jechuun jiran kanaa miti wanni addunyaa mataa nyaate ammallee wanni isin dabalu waan addunyaa mataa nyaate warri guddate dadhabe Itoophiyaan beezii waraanaa yookaan ammoo mooraa waraanaa bahararra dalagaa jirti ijaarrachuu jirti eessatti ka jedhu agammaa nama hundaayyuu gaafi abbichuun taphadhu nama kana gartee teenneen ganda keessaa yaatee itti dutti akka sareedha leenca kana addunyaa mataa nyaate waa inni dalaguun laale addunyaa mataan garagalche Itoophiyaan beezii waraanaa guddaa ijaarrachuu jirti eessatti bahararratti eessa inni nama hundaafiyyuu gaafi kanaaf walumaa galatti jechuudha abbichuun hin dubbatu barin hojii bani hojii nama kennee namni iyya Somaaleen iyyuu jirti Ijipti iyyuu jirti Eertiraa iyyuu jirti shaneen Oromiyaa iyyuu jirti Amaaraa iyyuu jirti addunyaan iyyuu jirti abbichuun ima deema dalagaa inni dalageetu bira ambi ima duchisen iyyisiisa namni akkuma saree maraattee ima duuta iyya namni abbichuun ijuma bita osoo kaan iyyan ka innitti kenne iyyan ka biraa dalagee baasan mallee yeroo iyyanii kana dadhabanii keef jedhee lafadhaan inni illee ka biraa baasan ammallee ni iyyanii jechuudha amma akka meeshaa akkasii bite nukureen akkasii bite saatalaayitii akkasii godhe diroonii bite waan akkasii dalaga ofii akkas dalagaa jira asii hin bahe ikoonomiin cabe teenniin taganda keessaa wanni siin boottu kana jiruun kaala ambii mayya osuma iyya dhagana mallee kanallee moo amma eessaa fuudhe kana osoo isaan kanallee gara na olaalan ammallee warra tokko gartanii ka amma as gartanii social media kanarra waa olii gatuuf warra gartee waa laalee osoo inni laalan kana akkas godhe jechuudha osoo asii iyyan ammallee Itoophiyaa kana deebi namni jechuudha gartee leenca akkanaa kana dalaga malee hin beeku kan ima deema ima wachisiisa wachuu malee ima wacan wacaa dhaqee iyyaa dhaqee namni harcaa dhaqee amma ka abbichuu garuu dafiidedha ka Amaaraallee jagnaa no sawiyyoo jedha Oromoolleen goota kenna leenca kenna jedha miidiyaa gubbaa amma gartee nama akkanaa kanamo Oromoon gaafa inni du'e boottiif waan kaleen waggaa jahaadhaa dura dubbanne waggaa jaha jalqaba nu dubbanne hadha gartee girri isaan Amaaraatiif Oromoon nu duubaa dhufee dubbataa jechuudha isinii galee yes jagna jennaan itti gorramne itti qalamne itti waamee keessaanii dabarree as dhufne kalee agarinu akka inni jagna ta'e Oromoo jagna saba kiyya kanatu jagna gartanii ummata haqaati ummata dhugaati ummata gartee kaleessa gaafa addunyaan heeraaf seera hin qabne heeraaf seera qabu ummata safuu qabu ummata addunyaa waamee qabarsiise gartee
cabsanii malaan nu nyaatanii asii waliin nu gaan jechuu garte. Kanaaf amma gartee bakka hundee distii guurattee gartee ka jaarsi warri kaleessa gartee isa abaarullee okkotee jaartii distii miilaan keessa ejjatee osoo kijibtu maali namtichi akka nu godhe isii amma jaartii kaleessa dura dhaabbattee boottee iyyitu bara. Osuma deemu distii isin wanna itti gootuuf keessa kaa'ee miilaan keessa ejjatee distii gubataa fi gubatee distii dhawudhaan mana keessa gartee gubataanii iyyaa kaanii waan namni itti jiru isin agartan. Kanaaf qaqqaalii ilmaan Oromoo dhiifama guyyaan jimaata guyyaa biraa walitti dalchaana. Wanni alhamdulillahi rabbil alamin kun hunduu sabni keenya kalee salphatee diqqaatee waan beektu Oromoo wallaaltu dhamaatu nuun jaan hadha sabni akkanaa kun osoo Itoophiyaa waggaa 150 bulchee Itoophiyaan hadha addunyaa keessatti tokkoffaan isii jechaa jiran. Inshallah ammallee ni taana. Maaltu eenyu nu dhorke? Abbichu rabbi umriin waa dheeressu ilmaan Oromoo warra gartee hadha isa cinaa dhaabbatee walii waraana Itoophiyaadha. Sabaaf sablammoota warra hadha gartee lafee ofii cabsee dhiiga ofii gajjissee baradha ka ambisurree keessa alba'aa jiruuf raayyaa ittisa biyyaa sanii bara. Humna waraanaa ka hadha biyya kanaaf jecha lubbuu qaalii ofii kenne daangaa jiru santu fincaan nama dhoorgu jira hirriba nama dhoorku jira jechuu. Waraanni Somaaliidha wanni hirriba dhabne jedhu bar anaaf si'ifi miti. Warra reenjarii uffatee jiruu namaa keessaa bayyaa jiru santu surree keessatti akka albaatu gochuu jira gartee kwatta kun warri Kaayiroo teetti achi alba'u jirti arabtoonni gartanii. Kaasfa bira jiru iska bira jiru dhugaa qaba. Ijaan arge akka inni jiru. Nama nyaata kawaata karraan hafne kana raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa bar ilmaan Itoophiyaa kana waan ajaa'ibee fi du'an sodaatan. Gaafa waa takka harkaa hin qabne injifatanii galan adda ka meeshaa harkaa qabaniif goonni jagni duuba jiru. Hoolaan abbaa jabaa qabu duuma lakaayee bulaa jedhan. Kaleega harka qullaa Xaaliyaan harka qullaa injifatan Somaaliyaa harka qullaa injifatan addunyaa tana gartee bakkoota rakkootti galee dhaqanii nagaa buusan hundaa harka qullaa. Hadda abbaa jabaa qaban uf duuba meeshaa harkaa qaban waan isaan barbaadantu dhiyaataaf teknooloojiin fayyadamanii ammoo albaatii osoo gartee lolliin eegalle namni surree alba'u jira jechuudha. Mootummaa akkanaa kana hadda gartanii kanaaf jabaadha inshallah rabbi nu cina haa dhaabbatu rabbi nu haa gargaaru lola rabbiin fidini yookaan ammoo lol dhadha'u jedheetiin gadi bahu ta'u taate ammoo maasalaama Somaaleen ummata Somaalee gartanii ka warri hiriyaa walii qabdanii ummata kanaan ta'a jedhaanii gartee ummanni iyyuu jira dhuga ummanni Somaaleedha. Nu obboleewwan keenya wayii lolluu lakkaa jechuu jiran. Isni galee namuu kaa dalga deddeemee sodaa qaabbichuu kaatee galee biyyoonni guddate warri gartee akkana goona edeeman lakkin salphannaa jechuu jiran biyya guddaa hedduu dhufee waraama afaan baaraa kana jiranii. Abbichuun bar waan nama godhin jiru meeshaa gurdaa fe'atee dhufu jira namni. Namuu gartee hiiqee moggaa bahu akkuma abbichuun meeshaa gurdaa gaffiduun eeka waa godhuu hin danda'an. Amma namni gariin maqaan isii naa hima Turkii fa'aa dhuftee nu loltiyyan. Dubbiin akkasii abba meeshaan abbichuun hadha hidhateef Turkii qabdu osoo Turkuu san godhe Turkii waliin lollu inshallah buleewwan keenya rabboon nu lolchiisee waliin lollu jechuudha. Amma tolii gara abbaan fedhee horiif namu yookaan waan qabnu ta'an harkaa gootanii humni guddaan akka addunyaa nu duulan malee amma abbaa feenu ofirraa dhoorguu dandeenya jechuudha abbaa fedhe teknooloojii harkaa qabna akka ta'e bara waan biriin teknooloojii guddaa san harkaa qabna waan warri qabu waan warri waliin sodaachisu harkaa qabna xiyyaara dhufe waan nurraa deebisu misaa'ila dhufe waan fagootti nurraa deebisu kana qabna rabbii gaditti haga naman tuqini nama daangaa dabree dhufe mammagaallaan Itoophiyaadhaa gartee cilee itti taatee cilee nama gootee jechuudha gartee cilee itti taatee cilee nama gooti kana namuu ni beekan yoo dhufanillee si galee qorsa eenyuuti illee ni beekan. Akki qara laalan ammoo dhufanii Somaalii tana gargaaree akkana goona maqaa Al-Shabaab balleesse namni hedduun gartee waa yaadee ture. Amma ammoo waan isaanii eegin tasa guyyaa irraa meeshaan gabbaa'u guyyaa irraa gartee teknooloojiin dhufee Itoophiyaa irratti argu keessa argu jiran kun hirriba nama dhoorge maaltu itti aana. Wanni bahara Itoophiyaan buufata akkan arganne dhoorkaniif kanaaf. Hadda bar meeshaan kun karaa meeqaan miliksanii galchan bar. Namuu dhufee sakattaa markaba Itoophiyaa bar. Namuu. Haa keessa yoo abbichuun dhufe kana markaba Itoophiyaa akka nama mana hattuu namni waa hatee sakatta'utti hargufanii maaltu keessara kun sukkaaraa kun sooqiddaa kun zeeyita kun maali qawween kun eessa akka sakattanii kan dabarsan kanuma keessa dabarsitee galchite dhiirte jechuu gartanii maaliif wanna ofiin qabnu buufata ofiin qabnu markaboonni karaa namaatiin deema wanni hundinuu harka namaa keessa turre buufata keennan qabnu buufata namaatiitti bu'a iskaan gone achi seensan Jibuutii yoo Jibuutiin gartee meeshaadhaan ka sakattaatee laaltee waan keessa ruguutu Itoophiyaa waan akkanaa galchiteedhanii galchan Keeniyaan osoo galfanne bakka feeti balba mana namaa keessa bahee dabru jechuudha. Meeshaa kee ilaalanii maal fa'aan deemta abboo jedhanii takka takkatti argufanii ayyee deem kana deebisii kana deebisiin jechuu danda'an sii galee. Kana wanni kana dhoorkuuf Itoophiyaa taphatan wanni ammoo balaan kun geettee marsanii gamanaan asii achi deemanii Ijiptiin meeshaa itti hidhanii kaan godhanii oofanii maali Itoophiyaan teknooloojii kana kaadha namarraa bittee hidhattu kana ufii akka isiin dalaydoo gartee dhibbaa beekan jechuudha. Abbichu rabbi umriin waa dheeressu malee teknooloojii isaan hidhanne akka Itoophiyaan hidhattu yeroo gabaabaa keessatti namuu dhibbatti amanee fudhatee jira. Kanaaf abbichuu kee rabbi umrii haa dheeressu iyyisiis abbaa kiyya akkasumatti ati iyyisiis haa iyyan isaan akka odala harree
hojii tee dalagdee mi'ati gartee hojii kennee fi biraanii ta'in warra TPLF fi shanee Oromootiif shanee Amaaraallee akkas godhu argaaf dure osoo isaan caa'u paartiin siyaasaa Oromootiif Amaaraallee osoo akkana wocoorraa dhagartee Ijiptiin baatee dhufuu deemu kuni osuma akka wadala harree iyyan isaa rasuma taanii iyyan kun gartee Boolee taa'ee iyyaa kun Gondar taa'ee iyyaa kun Maqalee taa'ee iyyaa kun gartee bakkuma jiru kun gaara keessa taa'ee iyyaa kun Ameerikaa kun Awustiraaliyaa ni iyya namu eenyu Abiima namni kana kaala maalii kana gara ta'ee Amaara deebisuu deema ilma miliini keeti iyyaa dhaqee namni hundinuu amma gartee saree dullacha gartee sareen dullame yoo jedhu duubaan dhufu tuut godha gartee asiin duta duubaan dhufu dutee hafuurri garaa dhumatee gaggabee lafa dhaa sareen dullachi hin guddoolleen tuutu barin xiqqoma hafuurri keessaa dhumatee gaggabee lafa dhaa akkas taate paartiin gartee warri abbichuu mormu gartuu hundi siitu karaa waa takka hin qabdu namatu waa itti mee akkasitti yaati kana maali hin cabde waan biriin jedhi barisaan waan kana Oromoo harkaa qabna yookaan Amaara Itoophiyaa harkaa qabna hin jedhan kaleessa wanni isaan jedhan maali maqama nama baasu kun hattuu kun kijibaa kun maali kun diqaalaa kun ilma ibaluu hagana malee bar akkana goonaa saba keenyaa waan kana harkaa isinii qabnaa koottaa namni jedhu tokko illee hin jiru hin dhufulle maaliif miimoorii namaatiin deemanii gartee isaan suufa jijjiirachuu arganii uummata keenya miskiina kana wanni isaan dura qabanii ittiin oofan maali gartee miliini harkan umuree Oromoo kanatti Amaari barjari tokko kun gamasii naftanyaan akkas nu gooteedha kun gamasii gaallan akkas nu kun sisteema ittiin Oromoo waggaa dhibbaa muka itti dhalicho guyyaa dammandhee nu galte dubbiin kana afaan kaanii jechuun si galee Oromoo walgeette maali konsarnii qabna Oromoo maali gargaarsa qabna maali goofandii qabna maali keessummaa ibaltu dhufaa maali hayyoota kennan dhufaa mulqee walirraa gartee wal haxaa'ee sabbatarraa dubartii dhiira keessaa kiisha wal sakatta'ee maa'i wal sakatta'ee wal fixee baramma yoo gaafatte warra la kana jiru maal taata debboon irraa gartee kiisni kulla inni wanni barbaade gartee baluufaa Finfinnee seenaa 4 kiiloo seenaa lafa kennanii fi fooqii kennanii fi yoo xiqqaate nachi dhaqee gartee nu qala gartee warra nu qalu qophaa'e yoo xiqqaate inni gartee kiishaa mucuu gol godhee takka amma kasaaree kan namnu mataa lafa kaayee deema hundi isaatu gartee iyyaa dhaqee akkuma saree dullacha gartee hafuurri gara lamaaniin keessaa ba'u iyyaa dhaqee warri iyyisiisu dura gaggabee gartee paartiin siyaasaa Oromoo fi naftanyoota warri iyyu guutuun amma tana buutee sameetiin jiru maaliif gaggabee lafa dhaqee namu gartee hafuurri keessaa dhumate kalee Oromoo irraa chaarjii godhatan amma chaarjii namni itti kennu hin jiru takiishaa qabnu tana dhabnaa lakki yaani waan kalee walitti qabanne isaanii qorqorachuu jira gartee lafee gartee saree yeroo lafee foon qabdu argite si nyaatti yeroo tan foon qabdu dhumatte lafe mataan fuutee awwaalattee isma qoqortee yeroo cufaa isi guwaarti gartee yoo beeluftee hunda amma mallaqa kaleessa saba ummata irraa saaman sani qoqoruu jiran hagara isin jedha isin jaaladha isin kabajaa qaalee bareedduu ilmaan Oromoodha abbichuun amma kaleessa girrisaa keessaa iyyisiisa baandaa ergamtoota iyyisiisa ergamtoonni gaggabdee lafa dhodhoofte amma warra isii ergu iyyisiisu jira warra isaan erge duuba taa'ee akkana goona sawiyyee bakka kayjaachinoo xaadhee warra duuba iyyuu kaan iyyisiisu jira biyya guddatte amma namuu gartee amma ohoo ichi boqqolloo kaaddarachatti qorottomi amma warra iyya eegalaa jira sii galee osujii kenneef dhiyoo tana kaleessa dheengadda keessatti raadara dheengadda karaa shaarraa galee isinitti becho duraan ka chaayinaa isinitti ne yaadattine tartiiban isinitti amma ammoo Iraan tun amma dubbii iyyi guddoon tan amma Ameerikaan ni iyyiti bii martuun iyyiti amma kaasii galee kun indoon biloo jedhan amma jedhee numaa biyya nuti wannaadha Iraan dhaqee Iraan irraa bitu eegale amma tana amma tun gartee wal gahii wal waamti arguu deemta deema tanarratti hin cadisan amma akkana shinna nagar masiyooti Tigiree illee gartee Oromoon teennallee abbee kaakaleessa beenneemi jetti namticha kana qabaa jennee dinneemi si galee keenni nama dhattee balbala faranjaa itti oldu gartee martuu dhaqee kan dandeettanii Oromoo isin harkaa baatii lakkaadhe kalee iyyaa turanii si galee kaamaaraallee dhaqee nagirra nabbara ko biyya halloo jedhaan namuu gartee afaan danda'uun dhaqee ittiin kan faranjii mataan gara galee amma gartee dubbiin dhugaadhaa wanni kalee gartee warri nu ergannu ergamtoonni tunniin jettechuu jira nama lakka uummata Oromoo kan akkam goonaadha amma gartee amma akkuma kalee sanitti deebisanii dubbii isaanitti deebisuu qabna uummata kana balleessinu malee isa qofaame abii illee waan dhabamsiifne ka duubaa dhufullee gartee ka ijoollee barsiisee gabbaasee qopheesse amma ka addunyaan ka itti yaaddu akkam goone Itoophiyaa dhabamsiifna akkuma biyyoota Arabaa kana diiganii bakka hunda diiganii daaraa godhan kana gartee amma wanni Itoophiyaa eeggatu kana inshallah dandan mo Itoophiyaan du'aa ina rabbi qabdi ala salatu wassalam dammandhee jirralle bakka tara bubbullee jira fadhiidichi ay chaalimin godhani akkas inshallah hedduu sin jaaladha hedduu sin kabajaa kalkaniiti halkan gaarii ka guyyaa gaarii yoo rabbi raataate inshallah boru dhufna naa keessa naa jiraadha shirgochuu ammoo dagatira ka inshallah qaalee bareedduu ilmaan Oromoodha hundi keessanuu kan halkaniiti halkan gaarii ka guyyaa gaarii ummanni kiristaanaa waaqeffata nagannaa